ofii akka lukkutti of laaltee namoota akka risatti laaltu jala fiigaa hin jiraatin ati hanga dandeessutti risaa ta'uudhaaf yaalii godhe. Nama durgaa fi jaalalaa siif dhiyeessinaan akka waan si arrabsetti itti aaraa turte garuu arra jijjiiramee sadarkaan inni irra jiru ajaa'ibsitti tahee sheenii tufaatu jiraami. Obboleettii tiyyaa ani dubbiin na dhibdee kan ilaalaa jiru qaama kee qullaa kana osoo hin taane yeroon bakka deemuu barbaadduun si gahe qarshii tiyya eessaa fuutee naaf kafalta ofiifuu qullaa jirta. Ati barumsa keetiin cimaadha garuu nama jireenya isaatiin cimaa taheen caalamtee jirta. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun Forex Entertainment irraa kan siif dhiyaatu qophii ilaalchaa fi jireenya ilma namaa fayyisuu irratti xiyyeeffatu qophii Forex Inspire. Qophii keenya irraatiinis yaada addaatii fi xiyyeeffannoo mataa ofiitiif laachuu irratti xiyyeeffachuuf nu gargaaru tokko qabannee dhiyaannee jira. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Ambirraa Jamaalii hanga dhuma qophichatti nu faana turan nafeerraa ta'intan kabajaati. Kutaa itti barattu keessaa tokkoffaa bahuun barataa cimaa ta'uu fi meedaaliyaa badhaafamtee eebbifamuun jireenya kee guutuu keessatti illee ati nama milkaawaa akka taate wabii tokkollee siif hin ta'u. Barataa cimaa ikoonomiksii taatee eebbifamuu dandeessa garuu galii namoota kaan caalaa argatte jechuudha miti. Barnoota seeraatiin qabxii gaarii argattee kolleejii irraa bahuun abukaattoo cimaa akka taatu sin godhu. Biyyoota qaroomanii fi qabeenya gurguddaa qaban ardii Ameerikaatii fi Awurooppaa keessaa carraa jiraachuu argattee jirta ta'a. Garuu achi jiraachuun kee qofti nama qaroomaa fi qabeenya qabu akka taatu sin godhu. Na dhageessaa obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa. Jireenyi yaadrimee hubachuu qorumsa barumsa dabruuf sammuutti qabachuudhaa fi biyya guddaddetti baqatanii jiraachuu caalaa humna guddaadha barbaada. Manneen barnootaa dandeettii yaadachuu namoota madaalaniitii beekamtii namaaf kennan jireenyi garuu hojii isaaniitiin namootaaf beekamtii kenna. Manni barumsaa akeekkachiisa namaaf laata jireenyi ammoo jabeenya namaaf kenna. Manni barumsaa namoota dambii eeggatanii jiraatan yeroo galatoonfatu jireenyi garuu kanneen dambii namoonni ittiin bulan cabsanii heera mataa isaanii jireenya ofirratti baafatanii jiraatan badhaafti. Kana jechuun garuu jabaatanii barumsa barachuun sirrii miti jechuu akka hin taane hubatamuu qaba. Inumaatu jabaatanii barachuun filannoo osoo hin taane dirqamaawu. Garuu barumsaan cimaa taateef jireenya keetinis milkaa'aa ta'uu dhabuu dandeessa. Jireenyi akka barumsatti tiyooriidhaan hin baratamu. Qorumsi wal fakkaataanis akka mana barnootaatti nama hundaaf hin kennamu. Qabxiin barumsa keetii kutaa kurnaffatti suutaalchisee 12ffatti gammaddee samii tuquu geesse. Qabxiin ati yuunivarsiitii galmeessite namoota hedduudhaan akka faarfamtu si godhe. Itti aanee hoo maaltu uumame? Itti aanee namaaf qacaramtee hojjechuudha jalqabde. Mindaa ji'aa eeggachuudha eegalte. Waan godhuu barbaadde hunda itti gaafatamaa kee gaafachuu ta'e carraan ati qabdu. Saniifuu itti gaafatamaan kee sun barataa hanga keetii cimaan turin ta'uu mala. Barumsi garmuu hundaanuu gaariidha. Barumsaas tahee waan hojjettu hunda keessatti cimanii argamuunis hedduu barbaachisaadha. Jireenyi matummaan isaatu barumsa guddaadha. Garuu barumsa akaadaamiitti laatamurraa adda ta'uu qofa osoo hin tahin garaagarummaa guddaadhaas qaba. Barataan kaleessa kilaasii keessatti dadhabaa turee fi ati itti qoosaa turte arraan tana abbaa aangoo guddaa ati ijaan arguuf hawwitu ta'ee jira. Barataan kaleessa qormaata qabxii gadaanaa fiduu fi ati itti qoosaa turte sun arraan tana artistii cimaa ati dinqisiifattee halkanii fi guyyaa dhaggeeffatu ta'ee jira. Khabiraatii miti hiriyaan kee kaleessa kutaa gaditti si jalaa kufee barumsa addaan mure sunuu arraan tana abbaa qabeenyaa ati isa biratti qacaramuu barbaadu ta'ee jira ta'a. Ammallee irra deebi'ee wanni akka ati naaf hubattu barbaadu barumsa faayidaa akka hin qabne miti kan sitti himaa jiru. Cimanii barumsa ifii barachuun waan hunda caala barbaachisaadha. Garuu kan hin jechaa jiru jireenya kana kallattii tokko qofaan gonkumaa hin ilaalin obboleessoo. Ati barumsa keetiin cimaadha garuu nama jireenya isaatiin cimaa taheen caalamtee jirta. Osoo ati biyya hojii fi maallaqni jirutti baqattee jireenyi sirraan jijjiiramin biyyumaa ati keessatti hojii dhabdee baqatte san keessatti nama duroome hin beektu ati amma.
namni gaafa ati biyyaa baatu sadarkaa keetirra jiru haa amma garuu dachaa meeqasitti deebi'u hin jiru moo barumsa barachuu biyyarraa baqachuu fi carraalee biraa argachuu miti murteessaan jijjiiramuuf of qopheessuudha maaliif baratta maaliif daldalta maaliif biyyarraa baata maaliif lafa qotta irra hedduun namaa qabeenya horachuu fi akka jiru abdii guutuun qaba dhugaadha qabeenya horachuun hedduu barbaachisaadha nama tahee kan qabeenya horatee ofii jireenya bareedaa jiraatee maatii sabaa fi biyya isaa jijjiiruun barbaanne gonkumaa hin jiru garuu akkamitti namoonnummaan ati kaleessa beektu kanneen zeeroo irra turanii fi arra sadarkaa ajaa'ibsiisarra jiran meeqaatu jira namni ati kaleessa tuffataa turte kan arraa jireenya inni jiraatu hawwaa jiraatu hedduun jiraachuudha mala intala kaleessa ija guutu laaluu jibbitu garuu arraa osoo carraan ishee argachuu akkasi mudatuuf hawwitu hin jiruume ajaa'ibaa bar intalti tun ishuma gaafa duraanii sanii beeke ishirraa wanni jijjiirame yoo jiraate ilaalchaa fi jireenya ishii qofa ati hoo obboleettii xiyyaa gurbaa duraan mana barumsaa keessan keessaa argaa isaa jibbitu san arra garuu inni jijjiirame osoo abbaa manaa keetii ta'e hawwaa jiraataami nama durgaa fi jaalalaa siif dhiyeessinaan akka waan si arrabsetti itti aaraa turte garuu arra jijjiirame sadarkaan inni irra jiru ajaa'ibsitti tahee sheenii tufaatu jiraami kun hundi maaliif tahee ni beekta namoonni kunneen sibiraa jijjiiramaniiti ati ammoo achuma jirta yoo jijjiiramtellee hanga isaanii san tahuu dhabuu mala namoota naannawa kee jiranii fi kanneen jijjiiraman hedduu gammachuun kee gammachuu isaanii gaddi kee gadda isaanii irratti hidhamee jira yoo isaan gaddanni gaddita yoo isaan booyanni boocha yoo isaan kijiban waliin sobda fakkeenyaaf namni sooshaal miidiyaa irratti beekamtii argate tokko ati hordofaa isaa kana akka fedhe godha gara fedhe bobbaasa nama inni arrabse ni arrabsita isa inni faarse waliin faarsita yoo inni namaa wal dhabe osoo sababa hin beekne gara isaa gortee nama irratti duulta yoo inni nama miidhe sirriidha kijibus jala deemteeti komantiidhaan dhuga baanta goota koo jettaan waan biraa dhiisiti dhimmi dhuunfaa isalleen isa daran siyaachisa bultii maatii fi mana isaa keessa eenyullee caalaa siitu quba qaba meerisaa fi lukkuu fudhadhu lamaan isaaniitu allaattiidha lachiitu gofla lama qaban osoo wanni isaan lamaanuu fayyadu gaara guddaa tokkorra jira jaame isaaniif himame kan dhaqee fudhatu risaadha beeki sababni isaa lukkuun gaara bahuu osoo dandeesseehu bahuuf hin yaaddu lukkuun gaara jalaa ol waan laaltuuf hedduu akka bahuu itti ulfaatu of amansiiftee jirti risaan garuu madda rakkoo isaa of jalatti ilaalee salphaa ta'uu isaa hubata kanaaf dorgommicha injifatee geeba fudhata ofii akka lukkutti of laaltee namoota akka risatti ilaaltu jala fiigaa hin jiraatin ati hanga dandeessutti risaa ta'uudhaaf yaalii godhe nama jaalachuu fi hordofan qabaachuun gaariidha garuu hanga jireenya ofii itti irraanfatanitti ta'uun gonkumaa hin barbaachisu obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya ammallee yeroon hin dabarre hanga hafuura baafattutti jireenyi kun ittuma fufaa yoo jijjiiramuu barbaadde yoo milkaa'uu barbaadde yoo namitti hiraan furraa sadarkaa namni siin hin hafuura gahuu barbaadde jireenya kee qofa irratti xiyyeeffadhu mee seenaa tokko haasiif himu gaaf tokko Biriitaaniyaa keessatti intala qaama guutuu ishee uffata malee qullaa dhaabbachaa turte takkaatu dhaabbattee dadhabnaan taaksii takka yaammattee seente uffata tokkollee ofirraa hin qabdu konkolaachisaan taaksii tanaa nama lammii chaayinaati haala intalaa kanaan rifatee miilaa kaasee hanga rifeensaatti irra deddeebi'ee ilaale ishiin garuu akka humaa hin uumaminitti fakkeessitee qaanyiif sodaata akka malee bakka deemuu barbaadu itti himtee saffisaan nageessi jetteen chaayinichi garuu ammas wanni hin galaniif waan jiruuf ammas gubbaa hanga jalaa miilaa hanga mataa irra deddeebi'ee ilaaluu itti fufe boodarree intalti tun itti aartee maal bo'ati dubartii qullaa deemtu takka argiteen beektumoo jettee ijeetti babaaftee lolteen shufeertichi bifa tasgabbii qabuun deebisaa ajaa'ibaa barumsa guddaa qabu deebiseef obboleettii tiyyaa ani dubbiin na dhibdee kan ilaalaa jiru qaama kee qullaa kana osoo hin taane yeroon bakka deemuu barbaadduun si gahe qarshii tiyya eessaa fuutee naaf kafalta ofiifuu qullaa jirta maallaqa eessa keessee waan jiruutu gaafii natti taheetiin silaalaa jiraa jeen ati yoo obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa hanga addunyaa tanarra jirtutti dhimma silaallatu qofa irratti akka xiyyeeffachuu qabdu hubadhu waan si fayyadu hojjedhu dhimma namaa keessa seentee dubbii laaquudhaan yeroo kee if jalaan gubin ammallee yeroon hin dabarre qofa qabaadhu lubbuun jirtaa bar mataa kee sadarkaa barumsatii fi haala amma keessa jirtuun gonkumaa hin madaalin
zabana namoonni muraasni qoftiin addunyaa bulchaa jiran kana keessatti mataa kee tokkicha hoogganuu sitti ulfaatin mee hojii daldalaa eegaliiti haasiif milkaa'uu diduu filannoo irratti hirmaadhuuti mo'ame yoo siyaasaa jaalattatee siyaasaa namoonni xiinxalanii fi ilaalcha isaanii qofa hordofaa hin jiraatiniiti ofiifis yaali siyaasaa miira namootaatiin hoogganamtuu fi siyaasaa feesbuukaa osoo hin taane siyaasaa dhugaa san baradhoo dandeettii keessa kee jiru baasiitii agarsiisi ogummaa tokkicha qabdu qofa irratti daangeffamtee umrii kee hin fixiniiti khabiraatis dabalachuuf yaale kitaaba dubbise waan itti amante hunda godhe hunda caalaa abjuu keetiif amanamaa tahe yoo barataa taate barataa cimaa ta'uuf carraaquu daran nama cimaa ta'uuf yaaluutu siif gaariidha mana barumsaa kee akka addunyaa keetitti ilaalin addunyaa ta'e garuu akka mana barumsaa keetitti ilaale wanni hubachuu qabnu rabbiin nu uumelleen nama of tahee fi isaa gaditti ofitti amane gargaara wanni jannatarraa baasee lafarra nu jiraachiseefuu sababa mataa isaa qaba wanni ilma namaatiif gofla hin kenniniif akka xayyaara tolfatee bararuufi wanni gommaa dhiisee miila lama nurratti uumeef akka makiinaa tolfannee ittiin deemnuufi kennaalee guyyarraa rabbiirraa siif kennamtu osoo nambisin itti fayyadame hunda caalaa ammoo ofirratti xiyyeeffadhu egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya irraaf qabannee dhiyaanne kanan gaammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura